ما برواني أنا لو كتير برمستوى مال دلقاتي جرى أنا باستي mana lagi yang dalaga jujur rana baste bukan aja tuh kan aja di rasi jawab berbadu kan مالي أتي برنا من جالو ملتي لا نمن جالو ملتي أتي اللي رجع هنا أنا كم بربان نجى برنا من سجالو صار أنا كم بربان نمني سجالو أنا كم جروس فيها لو كده نما سلا أنكم ما خنا خاجل جيمس دفعنا نقدر نافي مصطفى جار سجارتي والقولت شو أنا جيت الجيب البلخ يسقط فرت قتي لكن تاو تعرض أكمل ججرو دنتي أنا خروري ركن لما تبقى أنا قولني ججراني خرورة ركنها في جنين بيو ركنها في جنين بيو والفونان عن جتي هاي أنا عن جتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم تطافي فرد فتكي بكجرتني نجدي كي فوجاتي كجلالة سناقويتشا هرا برانكي قابل تكبر سنيكفه سنيفو إنه رتي دلقو يتنمو إللي فؤاد رتي دلقو ديمة يعني إللي ني دفوف ديمتي جودا سود الرقد دبوف ديمتي akkasitti anaafisiin fuuna jennee waliin haasawnee kala sachas maayii kana jiirraallee baay'ee akkana dallaalin na barbaadina jettee na bilbilte okay hafla godhes eegaa jedheenanis walmaan haasawnee teettee na eegaa jechuudha har'a ammoo itti bilbilee haalli sun marti naan mijoofnee ansillee fuudha ka dura jedhe sanillee dhiiseera kanaaf ammoo naan mijoofnee dhiifama naa godhii obboleettitiyyaa ta'a akhiraa rizqii haa baasu jedheeni maraachuu deema waan isin jettu ammoo kan waliin laallu ta'a حقوق بيكين كتمرون وجين ترى في الرابوتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو. هلا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى. جرت كم نوع بدي. نجيا فيادا وين بدي أوصيب بدي كم نجيا. جرت مالي إنما اللي نقافت توسان نكوني يبقى مو جيرمو فيا كابمو إتمالي. Wai singa fadda kamitti singa fanne. Dua mai kana kuma tokko dhabamte kan beeyne. Ani oomin dhabame ati dhabame malee. Yaa bar. Malee isatti kabbadisa namaaf illee dawwattu namni kun nama dura wajjin nyaachuu turree nu biraa deemee jettee maal jettee namaaf hin dawwattu. Yaa bar akkoo tokko ta'e mai kana beeyta. Maal taatidha. Maal jedhee si makaa namni yeroo tokko tokko akka yaaddelleen taatuu fi maal jaaddoo jechuun ka waan duraan absi haasofne san guutuu beekta akkuma tokko naan tattaane. Sani maal rakkoo qaba akkam naan tattaane jechuun akkam. Jechuun kiyya. Haasofne finneen. Barsaan gisee si haasofne akkuma tokko mirqaaneetuma sitti haasa'e. osoo itti yaadin. Akkam jechuudha mirqaanee sitti haaseen akkami namni waan takka waan itti yaaddee haasoytee irra turree baatii akkaan gana turre takka mirqaanee guyyaa meeqaaf mirqaanta namni yeroo takkaaf ni mirqaana malee. Ambar akkuma tokko anu achuma as fafakkaree isaa barree gadhadhee yoo laalu aboo beeta xiqqoo. Ani firee dubaree bilbila hunda cufattee jechuudha. Laa bilbila illee saniif hin cufanne ati sha'iima kana sesseenu saniif ammoo kakennaa san ammoo wanni biraa wanni mirqaantee guutuu maalitiin jechuun wanni marti jechuun kakamaanaaf siyaasafne kaanii dhufaa kalaas wal fuunaa walii gallee miree dura ka. Jaalalli suni kijibaa jechuudha. Jechuun jaalalli kijibaa miti garuu ima si jaaladhaa ka garuu si fuudhuu hin danda'u malee waatu natti hin mijaa'in asii. Akkam jechuudha waa hundaa sirreesseetiin jira waa hundaa godheetiin jira si fuudhaa duraan illee si jaaladhaa kanaafuu si fuudhuun qabaa wal fuunaa naan jettee waa hundaa waan illee nagoosiftee akkaan asirraa illee deemu nagootee akkamii ammaan taanaaf hin michooyne si jaaladha malee si hin fuudhu jechuun akkam Mustafaa. Garuu waan jaalalaa gisee duraallee beeyta osoma sitti mannu deemtee beeyta. Amma yoo itti fafakkaree ilaalu micayyoo gisee sanillee. Saniinaaf gala. Ayiwaa. Anillee naagaleetii ammaan tana dubbo waa hundaa wal mari'annee wal hayyamnee sawwaaqallee nama ichirraa dhufu anaatu beeka anaatu siif godhe guyyaa inni sun dhufee si fuudhe
ati jaayiza ta'ee eegi mana dalagaa irraa bahi waa hunda waan barbaadde qopheeffadhu taa'ee anaatu sii godaanaan jettee mana dalagaa xiyyaarraa na baaste waa hunda haijame anis jaayiza godhe waa hunda naan jette amma akkam jechuudha garagaltee ammaas si jaaladha malee si fuudhu jechuun bar sin fuudhu hin jenne bar ani jechuun kan namni rakkatee maal rakkisaadhani malee ani bar si jaaladha sin fuudhu miti si jaaladha jaalatinsa sillee ni fuudhaa garuu amma naa mijaa'u diddee ka na eeggadhu goggaa meeqaa siin hin jedhu ka ani ati bakka osoo jaarsun nama biraatittuu heerumtee carraa gaarii argatte saniif sii jaaladha nama jaalatan tokko waan badaan hin jaalatanii beektaa illee. Kanaafuu yoon ammaan tana ati na dhiistee amma ka biraa yoon harkadde seerumii jechuu keetii barammasaa. Amma ka'ee kaamaa bar'anii waan silaa jaalatan tokko beektaa ofiin qofa jaalachuun hin taatu. Waan jaalatan silaa. Ajaa'ibaadha Mustapha akkana jechuun akkami garuu laakiin. Jechuun kan nama jaalatan tokko anuma. Laasanis haasa'umaaf jedhe malee ani rakkinnuma xiqqoo akkuma tokko nama muudatee innaan bas wanni sun naa mijaa'u diddee. Maala rakkinni sun maala rakkina kanaatu na jira. Rakkina kanaafuu anis waan heddus jaaladhuuf nama biraatiif illee si hin quuddu. Kanaafuu hangaa waan san sirreessuu illee dalagatti deebiiti. Na eegi yoo itti sirriidha. Kanaafuu nama ifi jaalatu tokko nama biraatiif illee nama jaalattuu harkattee heerumii jechuun akkam jechuudha garuu kun sirriidha. Jechuun kiyya beektaa amma osoo haga fakkeenyaaf wanni na asii mijaa'u didde sun naa mijaa'utti siin jechuu na eeggadhu siin jedhe fakkeenyaaf sitti taphatu fa'a ta'a beektaa. Namni wal jaalatu tokko amata tokkoo fi amata kudhanii qaawwa lafata namni wal jaalatu tokko jaalala walii oofaatuma wal ni eeggata. Kanaafuu hanga waan san mijjeessu laa kun si fuudhuu hin danda'u nama biraa heerumii jechuu keeti malee jaalala kee hin qabu ani nama biraa barbaadde carraa kee qoradhu heerumii jechuu keeti malee waan biraa jechuudhaan Mustapha kun dhugaa feetaa dhugaa walitti mura feete. Laa akkas hin jenne ani carraa keetitti illee taphadhuu jedhe malee barannaa biraatitti heerumu hin jenne carraa kee illee ofiis jaaladhadhee fakkeenyaaf ka ofii ittiin qophaa'in kan yoo fakkeenyaaf waggaa 5-7 na eeggadhu siin jedhe naafis haraama siifis maasiyaadha beektaa. Amma sammuu cubbuu nama qabdi ani namatti safuun namatti deebiti kanaaf ammoo. Kanaafuu baay'ee maal jettaree kanaafuu. Kanumaaf kan lafa jala bu'ee. Kanumaaf lafa jala bu'ee barasitti me'anii fakkeenya ofii kiyyaa miidhamee ati heerumtee siif jechi gammachuu kee arguu naa wayyaan ofii kiyyaa ka si eeggadhee fakkeenya umrii kee illee sirratti herreegee bilaashatti yookaan amrii rabbiitu asuu jirti ka wal arguu fadhabuu mala. Ajaa'ibaati. Nama si eeggatu maraate duraanu ana si jecha gartee waa hundaa gootee asitti kalaas eeganii na ameniin dhufettee jaalala keenya sanumatti naaf jira wooma biraa tubachiisetteetiin si eegu jira malee ani illaan ati kanaaf bilbila hunda cufattee akkana kaa'u jirta jeessine. Laa bilbila illee saniif hin cufannee xiqqoo na dhukkubaayyuu. Kanaaf dalagaa fayyaas na dhorkite dalagaa fayyarraas na baastee dhugaa dalagatti sin deebi'u sawwaa sannaa gooteetuma waan jettu sani waan sirraan batarakkoo sani waliin bakka sanitti kunna namni tokko kan wal jaalatu rakkoo fi balloos wajjin qooddatu obboleessa kiyya. Birri taate rakkoon qabu birri achitti illee birri feetu yoo achitti illee si erge rakkoon qabu beektaa waan gara mallaqa sila dalagaa irraa baate sana dalagaa argattutti siif illee ergu rakkoon qabu iyyuu. Maaliif na ergita akka ati na ergitu hin barbaanne kaan. Maali nasi. Biruf kanaan jettee akkuma si bira ga'uu hin barbaanne malee. Jechuun barasi. Maaliif godha maallaqa dhabeetiin si gaafachuu jiraan. Jechuun dalagaa irraalee sababa kiyya baatee mireeka. Daboo dalagaa irraa sababa kee bo'oo horee. Kanaafuu ka agaatti fakkeenyaaf dalagaa. Jechuun wannummaan anammaa gammaa sittaase kun waan sii galu see bariin faffaran joomtase malee durumaa beektaa takkatti maan sii himaayyuu. An bar waan xiqqoon irraa faamte see malee bar silaa takkatti maan durumaanuu takkatti maan qat godhee siif himaa bara asiillee xiqqoo ati waatu namni mijaa'uu didee siin jedhe karooroo jijjiiree bakka dura ni fuudha jedhe san hojii biraa eegalee fuudhinsa kana jalumaa haqe laal. Karoora san jijjiiree akkana kaa. Karooruma san jijjiiree siin jedhe. Karoora san maaliif jijjiirta? Akkamitti jijjiirta?
خرارة أكمل ججرو دنتي أمي خروري rakkin لما تبقى كنا قولني ججراني خرورة duba rakkin wanna jijjiirsiiseen jedhee bara maaliif aariif jijjiiruu nama raantaatti. rakkinaa fi jinni hin beeku rakkinaa fi jinni hin beeku wal fuunaa naan jettee hayaa naan jettee mi waa hundaa fiqeetiin jira wanta akka rakkoon hin jirtu gaafaa nan gaanachitti nama si fuudhu mushaara si godhu ni dhuftaa naan jettee mi maali karoorraati jijjiirtu kun inni silaa Amma nama tokko akkasitti taphatanii adi kan nama taphattaa jechuun bar nama yoo mallaqallee feete si ergaa siin jedhee barka dalagaa irra barka mallaqaa maallaqa hin barbaadu maallaqa hin sirraa barbaadan maallaqa keetiif jinni hin beeku ani maallaqa hin barbaadu akkana taphattaa dubareen maaltu taphadhee Ati gaafa taarifa dhufee ammaan kana akkas naan jettee ammaan kana ammas lammadatti buuka naan jette. Leesha akkana taphattaawwan. Somni dindi kun maala isaa dhufteesi. ansi qofatti hin taphanne bargisee akkasitti sobsan ofiillee taphadhee beektaa jaraa kiyyatti illee taphadhe garuu ammoo abbaan tafee dhaqqaba kaayilillee osoo yeroon hin tarin. Osoo yeroon hin tarin dhaqqaba duuba ani bar waamee kana dhorkite bar waamee kana dhorkite. Maal fa'a? Maal fa'a? Akkamitti namni akka nama godha garuu Maal fa'a si dhorke maa? Hojii masanii malee kabira. maal faadha? Eekaa hojii. Waan kana dhorkite. Hojii kiyyana dhorkite. Si ergaa Hojii jedhe kiyyaa manda. dhorkite nama silaa hanga ammaa kana cal jee Mustafaadhaan eeggadda. Naafi Mustafaan jaarsa jaartii wal godhachuu ana jee cal jee bilbila kiyyisi qofa irratti gati daddeen taa'u qaareenis. Maammallee riskii rabbii bal'oo jirtu micayyoo bareeda. Shanii barbaadu riskii rabbiitiif. bareedinallee namni bareedinallee boombii dhooftaa dhiirri sirra wal fixaa barsi dachii Mustafaa Samaan irraa atummaan waan irraa laalteen ajaa'ibe. Asiin jaaladhaa maree asiin jaaladhaani. Asiin jaaladhaani. Bar- Dhiirti biraa yoo sagaras guuttee hin barbaadu kaasi malee hin falu. Ayyuu duuba kam taataree. Atis duraan akkas naannettee turteen maali amma ni bareeddaa fi jinni na dhiyaatu. Bar dhugaanii na dhoofti malee ka nama dhukkubsiti malee beektaa dhugaan dhugama. Garuu nama dhukkubsiti beektaa dhugaan. Ka dhooftus akkasuma ka Manatti qoosiin kaamaali qoosaan yaa sabaataan dillitummaali. safaadhatti hin jiru illee tokko waan akkana siin safaatee beekaasa. Sabaatee beekaa duubaree hogguu karoora fuudhaa saniin jijjiiree karoora fuudhaa saniin dhiisee waan biraatti qotee jettootu noo akkami nama naarsitu isiin silaa akka kayitti mataa kayitti nama naarsitu. An dura osoo sitti hin bilbilin dura aaree itti herreegee itti yaaddee yeroo wal gargalchee laalee ka'ee filannoo dhabee nan si bilbilee beektaa. Saniifuu anaa gadi wal fuudhuun kijaatii hin jiru jechuudha. An danda'an jiru dhiifama wajjin bara aariif manarraa ta'e siin jedhe. Aariifaa fi jinni siin beeku Mustafaa akka carraa kayyan naxxabattee more. Yaa kee carraa maal sitti badhe hojii sanarraa baatee miita hojii sanii yoo feete mallaqa si ergaa siin jedhe bas waan biramatti jira. Safaataadha hojiin safaataadha hin barbaadu siin jedhe maallaqa hin barbaadu. Keef yaani leesh. Hin fadhu kalaas maallaqa irraa hin dhimma qaba. Namni akkamiin namatti taphataa tokkoffaa duraa namni waan ifitti amantummaa hin qabne takka waan dalaguuf hin ta'e takka akkamiin hin dalaga jee namatti taphate ilma namaatti akkamiin namni taphata. Yaa kee qilleensaa fi maalii waliin jijjiiramtedhani kaa Eessa kan qilleensa. taphataa? Guyyaan bara olumaa gadi Biyyachaan baatii meeqamanii jira barkuna. bari lilli waan barri dhufuun hin beekaniif dura hin beekanii bar duruma dogongoraa kiyya sunu haasawuun sunu. Yaannoo waan boru dhufuuf hadha hin beeka waan ta'eef hangisee san waan hadha dhufu hin beekne waan guyyaa sanii malee. Sii galee? Jaalalli arumas si qabdee boruma sirraa jijjiiramte jechuu Bar keeti. jaalalaa Akkasii miti ati silaa. an jaalalaa miti siin jedhe rakkinna biraattu waan jaalala san na dhoorguu na dhufee siin jedhe sanis amma keessa kiyya hunda sitti machuun dhiifama. Tamma kanuma attam walumaa galaan Waan rakkattee jira waan rakkattee jira. laabamaan rakkanne rakkinna osoma rakkadhe illee kan waan asirreessuu dandeettuu miti. Namaan waan rakkattee jira. Laa sin rakkisu godhe. Homaa sin rakkisuun barbaadu. Haa. Yoo dandeette dhiifama garmaannaa godhe ati ta'aa kiraa si bilbiluuf deemaadha. Mustafa ammaan tana biyya waan hin adiisi haa Mustafa waan akkana haa narraa adiisi haa. Akkam Maal haasa'u jirtu har'a maal haasa'u jirtu suma moonaa biraati garuu. an jechuun bar lakkoofsa kanallee yookaan jijjiiraa beeke feesbuukaan illee nama waliin fayyadamuu qaata dhiisee an ta'ammaachi yookaas ani qajeelteetu moo dhiifama naa goote fakkeenyaaf dhiifama naa goote siif jecha wanna hundaa ni jijjiire maaliif hin jijjiirre yoo dhiifama naa goote ka akkuma obboleeyyan akiraatiin lama wallaallan hee Fakkeenyaaf barbaadnee kana
maal dalagaa xiyyaarraa na baastee mana nageen dalagaa jijjiirraa na baastee bakka naan jettu kanaan sitti hin dhagahamu xiqqollee tokko bilbilaan jalaa jijjiirra naan jettu kan. si qofarraa hin jenne baraan namummaa irraa jijjiiruu edaa irra kadhee siin jedhe jeeyo. Maalollee rakkatte sun rakkoon ta'e rakkootii jessi wajjin hin qooddadeen maaliif na giddoo? Laa rakkoo ati dhaqqabdee na qarqaartu miti tana dhiifama aariif manarraa ta'e dhiifama garamaan naa godhama taakiraa. Anammoo waan si balleesse guutuu dhiifama ni Goduu siin jeebar hin godhuu siin jeebar amma hin godhuu siin jeebar dhiifama hin godhuu miti hin godhu kalaas. duuba ka akkas taanaan addunyaa irratti illee naa godhuu baattu ka akiraman naa goota. Anammachi ammoo godhuu siin bilbilu ka naga'u mannaa ture okee. Dhiifama adiidhu hiikan Hee? hiikan Mustafaa. Aywa. Siikatti asirran na sobe kan wallahi an duniyaa akirattu siin godhu kan akkamitti sii godhaa? Ma anillee filannoo hin qabu bar duuba kamaal godharee bar akka maraafuu dhiifamallee si gaafadhu osoo yeroo biraallee osoo dhufu osoo si fuudhee yeroo si fixee yookaan si wajjin dabarsee si dhiise siin jedhee sitti hin tolu sillee beekta garuu osoo carraan keellee hin gubatin of dhaqqabii siin jedhan tatanaa olii kaan namni namaa yaaduu hin jiru antana si yaadeen hin nanu siin jedhe illee. Kanaafuu anaaf adakkanuu wallamnaa jechuudha. Kanaaf anaaf si hadharraa kaafne obboleeyyan akiraatii du'aa illee naa godhi anis dhiisee yoo balleessitee jiraatte natti atammoo naa dhiisii dhiifama si gaafadha bismillah. Ansiin abaara malee du'aa siin godhu kan du'aa siin godhu. Aadi. Egaa ati akka na dhiiste kanaaf dhiiftu jeetumaan du'aa asii abaara malee du'aa siin godhu. Saal yoo du'aa Kanaa itti rabbi irraa homaan qabne egaa ati akka nas godhu kan sobdu rabbi sitti abaasu jeetumaan du'aa sii godhu. Du'aa itti gitasi sobdu rabbi sitti abaasu jettee du'aa sii godhu. garaan kee si danda'a garuu san jechuudha. Na danda'e atus na si danda'eetuma ana akkatti halkanii guyyaa si dhabuu hin dandeenye kana akkana na gootee mi'atu. Duuba irra rakkadhee siin jedhee bara yaa ni rakkadhe jedhee duuba rakkinna kana rakkinna guddaa ati na beeyta asitti illee amala kiyya na beeyta yeroo asirtu illee akkamii laa rakkoo ati siin mataa si cinquu miti amma laalan maayii kana maraadhee mana hidhaana fidanii bara mana maraa taatii bahe wayi dhageettee isaati. Osoo argitee atuu na jalaa dheessita dhugaa feenaan ammoo. Mana maraataa na fidanii maraataa miti waan ta'eef illee yoo taate naaf taata bas. Akkanallee jettee ka micayyoo hagan mara qilletti of hin gatin namni keessa ofii hagan guutuu cinaacha laafaa ofii nama himannaan ka maasiyaallee hin qabu atamu wallahi riskii teetiitti hin taphadhuu siin jedhe bara hiree keetiitti hin taphadhu. Maraataan ogguma duraanoo ammaraadhee ogguma maraataan duraanoo ammaraadhee maraataan eeginchuu maraataan itti fayya qabda. Kuni fiilima gartee anaa kan hin jala hambistuuni malee maraatuun qabdu. Maraataan ogguma maraataatiif beekuu hin qabu Mustafaa. Ana sobbuuf dabalee kana yaalte malee waan biraatii miti. La hawla wala quwwata. Duuba afaan kamiin siimame? Ana afaan kamiin siimame? Waan ati naan jettee fi waa hundaa waan ati naan jettee waa hundaa duraanis akka sa'ii afaanis waan quba qabanii isaanitti simeeti wanni inni irra naan jettuun sirriidha jeetiin gaafadha malee akkatti dhiisuu hin danda'an. Nama waa meeqa dhabe na godhuu hin danda'an. Yaa maal dhabde? Ati maal dhabdee siin jedhe hojii kee tokko jesan malee maal dhabdee bar? Siniin dhabe hojii kiyyaniin dhabe waa meeqaan dhabe. Bar na caaluu rabbi sii fidaa bar maal taate isaati eenyuun seeta Mustafaa kana qo'e. Hin barbaadu haa dhiira si caalatu hin barbaadu haa. Maali? Ati bar nama na caaluun malte? Jittuu dhiirti si caalu. La nama na caaluun malte ati illee dhugaa feenaan. Anaatu hin barbaanne hin jee bar nama si caalu sana anaatu hin barbaanne namni si caalu annaafuu hin jiru. Amma dhiifama naan gootu riyaa nama chaarjiin harkaa cibteerti. Hin godhu dhiifama siif hin godhu dhiifama kanarra dhiifama na gaafata hin godhu dhiifama siif. Duuba akkam jechuu kee tamma jedhee bara anta akiraa sii bilbilaa jedhee bara amma laal daqiiqaa lama akkana daqiiqaa lama hafe amma chaarjiin keessatti harkaa dhubatteerti amma immoo hadha cufadhee naan kakadhe illee Amma hadhaatti saaraa siin asitti immoo namni walitti hin taphatu annatti hin taphatin namni walitti hin taphatu waan duraan jette isaanii akkasumatti galmaan galu. yaa dadhabee siin jedhe. Araalee borullee ani siin dhiisu gaafa taami. Duuba reeffa kiyya fudhattaa rakkoon qabu kaayoo jiraan argachuu baatte illee maal goota dhuftee faa zayitiin na ixaa'oo maras na dhiisuu illee didde maal godha. Zayitii maal godhuufin sin naqaa waan zayitii sitti naqaa.
دوبا كيف جالاني برباد مالي أقام مدة في الرجيس برباد قارية تمام برجال سنت قد ركين دفين الدقجيسي سنجر اللي بر تاجي لنا ركجت أنا أفهم برباد دوتي yaa osin barbaadu jenne ati osoo si jaalachuu baadhe osoo si barbaaduu baadhe hiree gaarii siin jedhee eebbisee gasin dhiisu osoo dura si jibbee si battabadha akkuma duraa sanis sii galee garuu ammoo waan si jaaladhuuf dhiifama hin dandeenye Mustaafaan akka afaanin sitti haasa'u san hin geenye karaa gaarii rabbi si yaa baasuu jedhee dhiifama sii godhee gasi dhiisaa raabar. Ani hayyee gasin dhiisu Mustafa ati ganna dhiisnaan an gasin dhiisu akka ati jettu kana Sayyidoo fi namni hundinuu hajaanii akka ati jettu kana. Maa jaran na fuudhaasaa jaras jalan na horate. Hundinuu waan duraanii waa'ee jaalala. Jaran. Maa jarri si fuudhe jarri obboleeyyan keetii waan isaan jaanii biroon kuttu qaatis duraanis jaalala kiyyaa fi waan quba qabaniif jecha. Laa bakka fuudhaa geennan bakka bultii ijaaruu fi wanni tana geennan abbama ijaaratee abbama diigaa beektaa nama laal na jara wayii horatanii mi jarru. Lakki abbaan ijaarratee abbaan hin diigu. Abbaan ijaarratee abbaan hin diigu. Tamam rakkoon qabaati maraafu. Namaa wajjin jaaramti namaa wajjin diigamti. Kaalaas akkas taanaan kaa rakkoon qabaati yoo jarrillee waan siin jedhan kaala li'an ammoo gara kiyyaadhaa achisitti hin bilbilu dhiifama naa godhii yoo dandeette yookaan illee kaa waan jedhu hin qabu silaafuu. Bilbila arraan booda dhaggeeffatu bilbila takka bilbila hin cibin. Ana macu. Bilbila keetiin ani isaan bilbila isaanii waan hin qabne bilbila keetiin isaan irratti dawwalee itti kannisiin jee. Laa Facebook. Waan hundaa isaan qaba. Ati tokkoon bira gaafadhu birma keessa. Facebook haa YouTube. Facebook haa YouTube. Laa ammarraa jira siin jedhee bar. Facebook haa YouTube. Facebook haa YouTube irraa baha. Ammarraa kamii jijjiirta ammarraa. An shari'abatana darbuu deema nama narraa qabaaru jira. Mustafa amman kana siinis jedhaan jijjiirradhaa waa hundaa si jedhaan jijjiirradhaa jechuu jirta masmaraan hin jijjiirradhaa jechuu jirta. Maaliif masmara jijjiirrattu akkana nama raawwatanii masmara jijjiirratu jira. Bar dhiifama naa godhi siin jedhaara. Dhiifama naa godhi siin jedha obboleetti akira dhiifama. Maaliifamni ati na gaafatu. Amma naan gootu ati Dhiifama akkana sobanii dhiifama jechuu jira Mustafa. Harallee borullee hin godhu dhiifama siifan. Hangaan isaan hundatti immoo hin godhu dhiifama siif. Rakkoota isaan si wajjin qooddata siin jeen ati deemi hin godhu dhiifama siif. Kalaas okee gaafa. Hayyee maal barbaadaree Tamam rakkoon qabate dhiifama naan gootu mi amma naa gootu silaafuu amma si bilbilaara. Garuu yoo akka tasaa Mustafaan du'ee dhageettee manaa goota okee. Yoo akka tasaa Mustafaan du'ee dhageettee manaa goota maraafuu ati rakkoon qabu absheer. maal godhuutu duwatee rabbii beekaati beeka. Bar imala wayii deemuu edaa imala jabduu wayii deemuu edaa maayii kana inshaalla. Du'ee rabbi beekaati maraafuu siin jedhe yoo amma naa godhullee batte guyyaa sannaa guutaa siin jedhe yalla chaarjiin harka cufatte yalla okee. Amma Mustafa natti hin taphatiin kaasa waan akkanaatiin natti hin taphatiin kaa Mustafa. Yaa amma ati dhiifama naa godhi siin jedhaara bareeddi maal isaan dhageenye hagammaatitti. Hin godhuu siin jeeba hin godhuu afaan Oromooti miti hin godhuu afaan Oromooti miti hin godhu. Dhiifama naan gootu. Hin godhuu maala si ala waliin hin godhu siin jeeba. Okay maashaallah kan umra na jaalatte jechuudha. Hangana maraa si jaaladde kana caalaa si jaaladdaa jaalalti ta'e bakka itti na dhaabbattu hin beekan. Okay naaf jiraadhu. Dirqama bilbilaa si elaa jira amma haga ammaa wanni haasa'aan kun guutuun piraankiidha piraankii taateerta. Mustafa argatti kun piraankiidha. Walla piraankiidha garuu ammoo maashaallah naaf jiraadhatis naaf jiraadhu. Talama kaameraa dhoysee taasa. Gisa kaameraa. Kanarraan dhageeffattee moo? Mustafa argatti ammati kaameraa dhaatti sagalee kiyya kanan nama dhaabu jirta moo akkam islaamii dhugaa rabbi kuni piraankiidha amma silaatimma. Walla piraankii kun. Mee wallahi joyi. Wallahi. Mustafa gaalaal. Hee? Amma aara biraa amma asirraa na kaisan fidin. La tamale Shakir amma dhiifama amma laal. Amma daranuu gaalola gana La amma loltareeta duraa piraankisiin jedhee barata amma dura si yoo diin haasa'e sun guutuun piraankiidha. Gisee kaameraa cufee ka'ee akka dhiifa. Piraankii waan akkanaa kanaan piraankii nama godhani. Waan akkamiin nama godhantuuf? Hai.
bara waan jaalaatiin nama godhani waan hunda fittee kanaan dhufte har'a. Laa yoom takku sirra dalaga yaa pirankii asitti illee gizee jirtu illee sirratti hin dalaine dhugama si wajjin haasa'uu malee bar. Aboo Mustafaa hojii keenya hedduu khalaas eegaate akkana na goote har'a. Amma tanallee pirankii tan. Gootiin jira barakattiin nageessitti haasa'u jiru. Laa dhiifama naa godhi yoo si aarse illee tana kaameraa dhaamsee si gaafadha jedhee bara akka dhiifama naa gootu tama si aarse tana. Kaameraa amma cufteen. Hin cufne wallahi haga dhiifama naa gootee daawwattootaaf wanni jettu viidiyoo kanallee gad hin dhiisu yoo dhiifama naa goote malee bar. Hin godhu dhiifama siif amma kana duraanis dhiifama waan akkana hedduu kana naan jettee. Awwa waa takka siin jettu. jettu. Haaree dhiifama na gaafattaame. Ka duraatanii miti. Gaanfattooti. Ta duraatii miti tama pirankii tana qofa dhiifama naa godhi taan rakkoon qabu. Tama pirankii tana qofa gadaa dhiisu moo gad hin dhiisu tama makee. Taan rakkoon qabu saasuu taasifnaa iyyuu isaa. Khalaas amma hundaaf egaa piraank jettee waan akkanaati guliin ittiin deebini dhiifama sii godhe. Tamam okey daawwattoota kiyya salaama qaramee takka. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Daawwattootaa fi hordoftoota Orowood. Baga jiraattan anis nin jira obboleettiin teessanii illee fu'aad nin jira. Mustafaan piraanki jee har'aa hedduu na bojjete. Viidiyoodhaanii miti garuu ani sagaleedhaani. Akkasiiti Mustafaa kana irraa hin kafalaati quba qabaadha. Like, share, subscribe godhaaf. Okay galatoomis dhagaaniiranii. Chaarjiilleen harka cittee amma boruufaa sii bilbira. Nagaan naa ture okay? Okay, bye kan gaarii. Yaala halkan.